Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan Islaamaa guutuu addunyaa irratti argamtan hundi keessan nagaa Rabbii bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa dhaqqabu. Har'allee seenan irraa baranna jedhee yaade akkasuma ittiin gorfamna jedhee yaade qabadhee dhufee waan jiruuf hagaduma viidiyoo kana na wajjin tura. Chaanaala kiyya Sunnaa Rasuulaa subscribe godhuudhaan maatii nuuf taatanii akka nu hordoftan jaalalaaf kabajaan isin affeeretan jira. Ammumarraa godhaadhaa nu hordofaa. Biyyoota Islaamaa kan taate biyya takka keessatti intala gaarii takka ture. Intalli tuni ijoollee dubaraati. Intalli tuni maatii isii biratti intala kabajamtuu fi amanamtuu fi maatii isiitiif ajajamtuu taatedha. Akkasuma intalli tuni guyyaarraa kaatee gara mana barumsaa deemti. Yeroo mana barumsaa dhaqxettis mucaa dargaggeessaa tokkoon wal agarti. Mana barumsaa kanatti dargaggeessa kanaan wal ilaaluu eegalan. Wal ilaaluu bira darbanii haga wal dubbisuttillee ceehan jechuudha. Eega wajjin haasa'anis wajjinis taa'anii wajjinis hoteela garagaraa dhaquudhaan nyaata wajjin nyaatanii wajjin yeroo gaarii dabarsuu jalqaban. Kana qofatti hin dhaabbanne akkasuma badii Rabbiin jibbuun ijoolleen kun lamaan yakkamuu itti fufan jechuudha. Rabbiinis qaba isaaniif qabe. Rabbiin qaba namaaf qaba, gaafa nama qabe ammoo harkaa bahuun hin danda'amu. Eegasii inumaa jarri kuni haga tokkoon isaanii osoo wal hin argin oolanii buluu hin dandeenyerra gahan jaalalarraa jechuudha. Osoo badii sagaggaalummaatiin yeroo gaarii wajjin dabarsaa jiranii akkuma amala isaanii guyyaa tokko mana barumsaa keessatti eega ijoolleen kaatee kilaasii keessaa gadi yaatee booda isaan lamman duubatti hafan. Fuulaas cufatanii akkasuma badii wal barsiisan san ammallee balleessuu eegalan jechuudha. Yeroo makana waardiyyaa mana barumsaa sanii kutaalee keessa deemee hulaa cuccufee akkasuma waan tokko tokko sisirreessuudhaaf kutaa ijoolleen keessatti barataa ooltee yaate irra naanna'uu eegale. Yeroo dhufee tasuma hulaa tokko banu waan takkaa hin arginii fi iddoo mana barumsaa kana keessatti illee hin tahin tokko arge. Yeroo makana hulaa gaditti cufee alaan itti qollofee foolisatti bilbiluu eegale. Foolisnis itti bilbilamee dhufaa jira. Intalli tunii fi mucaan kunis kilaasii keessatti itti qollofamanii karaan bahanis hin jiru. Jaalalleen isiitis mataa lafa kaahee taa'a. Intalli kunis kilaasii kana keessa naannoftee akka waan maraattee taate. Eegasii foddaa banattee gara lafaa gadi ilaaluu eegalte. Hiriyaan isii kunis abalu jedhee waamee maskeettoo cufii as deebi'ii kottuu taa'ii nama ofin agarsiisinii jedhee itti dudubbata. Garuu isiin mil'atteetis isa hin ilaaltu. Callisteetuma of keessatti gadi yaadaa gara dachii gadi ilaalti. Eegaa amma foolisnis itti bilbilamee dhufaa jira. Yeroo foolisiin dhufe foolisiin ijoollee kana qabee gara mana hidhaa geessuun hin hafu. Mana hidhaa yeroo geesses abbaa fi haati isii obboleewwan intala tanaa achitti dhufuun hin hafu. Garuu intalli kun fuula kamiin akka abbaa fi haadha isii obboleewwan isii dura dhaabbattee of keessa deebiftee yaadaa jirti. Eega san booda yeroo muraasaaf eega yaaddee gara lafaa gadi ilaaltee gamoo sadaffaa irraa lafatti gadi of dhiifte. Lubbuun isiitis hin dhaqqabamne. Yeroo masan battalumatti lubbuu isiitiin adda baate. Jireenyi isiin irra turtes akkana tahee du'ooti isilleen haala kanaan isii irraa xumurame. Namni lama dhiiraaf dubarri tokko gaafa wal jaalatanii osoo maatiin quba hin qabaatiin alarra wajjin deddeeman xumura irratti abbaan rakkoon irra gahu intala taha. Rakkoon intalarra gahu baay'eedha. Ulfaa hullee malti. Akkasuma dargaggeessi kun isii wajjin waan fedhee garaawwatee booda darbee haarawa kan biraa fuudhaaf barbaada. Waan isiin tuni isa wajjin alatti baalee gataa turteef jecha isii dhiisee intala sharafa qabdu isii manaadha
Isii takka alarra dhiira harka qabattee hin deemin barbaada. Seenaa tanarraa waan guddaa akka barattan shakkiin qabu, keessattuu ijoolleen dubaraa. Hunda obboleewwan Islaamaa Rabbiin tika isaa keessaa oolchee nu haa bulchu. Haga viidiyoo seenaa biraatiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Galatooma nagaatti.